hojjenna jenneeti garuu injifannoon sun cululleedhaan nurkaa fudhatame cululleen sun immoo fudhattee 4 kiilootiin seente culullee san harkaa deebisee qeerroon akka fudhatu abdiin qabaa jechuudha. Jarri kuni Koloneel Abiy Ahmed faa galata hin qabani kursi isaanii jalatti qabaa kan ture Jawaar Mohammad hundi keessanuu hin beektu. Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Sababni jara isaan dararaniif waan biraa miti. Jawaar Mohammad aangoon barbaadu. Anu kanaaf immoo ragaasaa tokko Jawaar Mohammadii ati mee qeerroo kana walitti gurmeessi yookiin siyaasa tokko seeniti waa hojjedhu jennaan lakkan Dajanee kan hin barbaadu. Gaafa galfanni qeerroon natti kenne galma geessee an deebi'een barsiisaa ta'uun barbaada jedhe malee takkaa kursii Abiy Ahmed faan barbaanne kursii naftanyaa barbaadee hin beeku. Inaaffaadhaani kanarraa inaaffaa naftanyoota Oromoon attamitti qaroo tokko godhata kan jedhuuni Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii Jawaar Mohammad faa Baqqalaa Garbaa Dr. Shuggut Galat faa akkasumas hooggantoota ABO'tiif kafaa'oo kan isaan hidhaa jiranii dararaa kan jiran. Egaa yeroo ammaa kana kanarraa ka'uudhaan qeerroon akkuma argaa jirtanii qabsootti jira, qabsoo finiinsatti jiru. Kan nuti warra biyya alaa jirru kun goonu wanni guddaan qabsoo qeerroon adeemsisaa jiru kana tokkummaadhaan dhaabbachuudha. Qeerroo wajjin yeroo biyya teenyee walgahii goonu maalluun jedhu sinitti fakkaata. Wanti guddaan dhaabbileen Oromoo otoo tokko nu ta'anii qabsoo biraatii isaan hin barbaannu barcuma guddaa tokko keenyafiit wal bira taa'anii tokkummaadhaan isaan argine nugaa qabsoodhaaf nuti jirraa jiru. Lammata uummanni keenya biyya alaa jiru kuni waa lama sadii dubbachuutti gamtaadhaan ka'ee yoonni nu maddii dhaabbatee haamilee keenya nuu ta'ee sagalee keenya biyya alaatii nu ta'ee nuyiif kullamaan waa guddaadhaa jedhanii egaa warra biyya alaatti kan hin dhaamu tokkummaadhaan waan dandeessaniin akkuma ammaa kana qeerroon dhugaadhumatti isinitti boonaa jira. Anuu yeroon biyya jiru yeroo kanatti wajjiniin guyyaa guyyaadhaan dhaabattanii tokkummaa keessan agarsiiftanii hedduu isinitti boonnaa. Ammas tokkummaan keenya itti hafuufun jedha. Gara biraatiin jarana sila biyya keenya Oromiyaa hundi keenya jaalannu Itoophiyaallee boodatti jedhanii warra si nu jedhan kuni Oromiyaatti gallee biyya keenya jennee darsa keenya xaxannee galleetti turree maatii suuta gara fayyaatti deebifna jennee garuu biyya sana keessa Oromoon jiraachuu akka hin dandeenye haala sirna amma jiru kanaan sirna nafxanyaatiin Oromoon tokko jiraachuu akka hin dandeenye baruutu narra jira. Ani mootummaa amma tokko argeera garuu isaan kaan seenaa isaanii kan hin dhagayeef kan hin dubbiserraa amma ammaatti kan hubadhe biyya Itoophiyaa sana keessatti mootummaan hamaan akkasii akka hin jirre mootummaan kun immoo Oromoo balleessuu xiqqeessuu akkuma immoo sila sin jettanii yoo itti tolee biyyaa baasuudha kan inni kutatee ka'e miidiyaan yeroon ji'a tokkoo fi hojii dhaala nu godhan.